hargabuna jaalatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtittiitu bakka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaatu nageenyi keessan badhaadha galata waaqayyoo kan koo nagaan raafaadha waaqayyoo galata sana gaanuuf kenne deebi'ee dhufeera isiniin jedha hordoftoota kiyya warri YouTube koo like share gootanii comment gootanii jajjabeessaa jirtanu eebbifamaa isiniin jedha tutiin keessan nabirana fiyo milleechu jaalladha warra raataatan immoo like subscribe share gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha hundumti nu wal cinaa dhaabbannu isiniin jedha gara yaade kootti yeroon darbu har'ammoo waan simple ta'e tokko waan nu mana keenyatti itti fayyadamnu isiniif qabadhee jira innis maalidha jettanii kaameraan koo ofii kootii kan qaba waan ta'eedhaaf xiqqoo narakisuutti jira dhiifamaa wajjin isiniin jedha hordoftoota kiyya kinoo jinjirii kana jechuudha zanjabila kanan fayyadama innis maalidha jettanii yoo na gaafattanii ilkaan keenya akka inni bareechee nuuf addeessuudhaaf dabalatammoo warra dhukkubbii qabanus dhukkubbii dhorkuudhaaf qarqara jedha dubbisaa kan argadhetti waa'ee ilkaan qulleessuu irratti immoo itti fayyadamee waan hin argeedhaa fi aan kana amma kunoo akkuma argitan isa kana qulleessee soqeen jira kanaaf iyyuu kanumadha jechuudha kanumaan soqee akkana godhe isinitti mul'ata abdii amantii qaba loomiin qaba isa kana nan faqa amma loomii kana immoo maankaa shaayii lamasiitiin cuunfa jechuudha walumaan ilaalla hammaanii gara faquu kootiin darbaa jechuudha kunoo gingilchaa isii xiqqoo kanatti kaameraan kun cinquutti jiraaga dhiifamaa wajjin hordoftoota kiyyaa dhiifamnee nama baay'eetu miidhagina jedha kaameraa kun sirreeffadha kanina jala imbuunef jechuudha tole bareechee sirrachuudha baatayyuu amma wayyaa eebbifamantii guutuun qabaa boodammoo guutuu harka kootiin amma waan hojjechuudhaaf jedhuuf natti hin tolu kunoo akka kanatti nan faqaa jechuudha akka kanatti nan faqaanii jechuudha inni guddaan jira garuu gingilchaa isa guddaamu inta xiqqeessu waan ta'eef isin kun immoo bulleessiti kanaaf fedha isin jedhamtu tikiyya kan kanatti fayyadamu isa kana gaaf maal goona seetanii yeroo walitti meeksii goone kaane bareechine waliin rukunne kaane hunduma isaa yeroo meeksii goone waan namatti nannaqu kana hundumayyuu isa booda buruushii ilkaan keenyaatiin jechuudha daqiiqaa lamaaf ilkaan keenya ittiin boroshanna jechuudha daqiiqaa lama annaa ilkaan baay'ee adii ta'eef qulqulluu ta'e argannaa jechuudha nokkuma argitan amma fixeera faqee keera jechuudha isa booda amma loomii koo muradhaa kun garuu guddaadha xiqqoon fayyadama waan ta'eef kunoo ishee kana baay'ee sin kunne akkuma argitan miyana bakka
sadiidha. Kun ashaboodha. Ashaboo xiqqoo ishinitti naqa. Akkasumaan meeskii walitti rukutan maksiidha. Kana booda ilkaan keessan ittiin buruushii ilkaaniitiin jechuudha. Daqiiqaa 2 ittiin rigattu. Baay'ee ilkaan qullaa ta'eef adii ta'e isallee biyya kanatti waan isaan beeku malee biyya keenyatti mukaan rigatamu miti. Baadiyyaa waan akkasitti isatu qulleessa yuunatti fakkaata. Buruushiin inni kan bakkeedhaa bitamu kun badaa miti. Amma buruushii keessan fayyadamanii buruushii ilkaan keessanii fayyadamtanii ittiin burushachuu qofaa jechuudha. Isiniif galamatti hordoftoota kiyya. Dhumeera buruushii fideeffne malee isinitti agarsiisa bakka keessuma keessanii buruushii keessanii jechuudha. Daqiiqaa 2 ittiin burushattu jechuudha hordoftoota kiyya. Kana fakkaata mokkoraan isiniin jedhaan waan hin mokkoree natti toleef isin immoo maaliif hin godhu dheetanii kana fakkaata kun walumaa galatti daqiiqaa 2 ittiin burushadha. Warri dhukkubbii ilkaanii qabdan dhukkubbii illee isinirraa dhorka. Fayyina ilkaaniitiif illee baay'ee jabina kenna. Akkasiin isin jedha hordoftoota kiyya nagiitti like share subscribe godhaa isin jedha.